kee bosona jira jedhanii kan ajjeesanii jechuudha. So waan kan warri PP maal jedhu kun Liyoo Faanoo maal jedhu kanarraa waan dubbatan qabu. Abaloo gudeedamee abaloo akkas ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo akkas godhee maal jedhu. Achuma naannoo Shawaa Bahaatti dubartii yeroo darbe ilmi kee bosona jira jedhamtee ajjeefamtes fakkeenya fudhachuu dandeenya jechuudha. Mootummaan kuni daba mootummaa kana isa guddaa achi kaa'anii waan biraa hololuun kuni waan biraa fakkaata. Ergama biraa waan fudhannee manaa baane fakkaata jechuudha. Ammoo akka warreen sochii warraaqsaa kana gadi dhaabna jedhamee gadi bahametti holola paartii dhaabaa yookiin immoo dhaaba kamirratti hin holollu waan uummataarraa dubbannaa jennee turre. Garuu waan ragaa qabatamaa hin taane. Ragaa qabatamaa hin taaneeni nama akkas ta'e suni osoo irraa fudhannee gaariidhaan itti fakkaata. Ammas ragaadhaan fiduu dandeenya jechuudha. Tokkoon ragaa maqaa namoota ajjeefamanii wajjiniin maqaa nama 57 guyyaa tokkicha rashanaman. Nama nagaa jechuudha isiniif affide. Agarsaniif naannoo Salaalee irratti mucaan tokkichi kaateenaadhaan hidhamee allayyaatti of darbatee gaafa rashanuudha jedhan lubbuudhaan ba'e. Nama 27 rashaname guyyaa sun. Inni lubbuun ba'ee kaateenaan osoo harkarra jiru interviyuu ta'ee jechuudha osoo ba'u mana hidhaatii baasaniiti kana sana godhan. Mootummaatu akkas gochaa jira. Isin waa'ee gudeedamuu waa'ee maalii haasoftu miti. Ragaalee akkasii kana osoo qabannee dhufnee dhaanoleen waan baay'ee qabnaa. Dhugumatti ragaalee akkasii sana qabda taanaan ragaalee akkasii sana fidii koottu. Asirratti hololuun barbaachisaa miti. Ragaadhaan walitti haa dhufnu, ragaadhaan wal jalaa dhaabbannu, nageenya uummataa immoo isaan keessatti haa mirkaneessinu. Ani kanuman jedha. Wanna biraa waan hin jedhu hin qabu. Kan biraa hololuun hin danda'ama. Asirraa abaloo akkas godhee jechuun hin danda'ama. Kamoon nama tokko fidaa nama sun. Ganaa viidiyoo waraabamee jiru isinii dhiyeessinaa jechuudha. Uummata keessa deemamee waraabsifnee isinii dhiyeessina kana booda hojii keenya jechuudha. Kanaaf akkasii wal jala dhaabbachuu ni dandeenya. Kabiraa waa'ee qaama saalaa abaloo of aleelchisee abaloo akkas godhee suni mirga maali jechuun waan piraayiveetii namaa dubbattu. Jechuun abbaan barbaade 20 fuudhee hiikuu danda'a, 20 heerumee hiikuu danda'a, sagaagaluu danda'a. Mucaa tokkotu jira gaafa mammaa kun durbii of kannaa wal caalte malee tokkuma jedhe. Dhiirris akkasuma jedhe. Maal jechuu barbaade? Kan of katuu fi kan ifa baafatee suura poosti godhee tooyin mul'ifatutuun wal darba malee hojiin nama hundumaayyuu sanuma jechuu barbaadeeti. Kanaatiif akka waan qulqulluu malee kaatti of ilaalinaan isin jedha warra akkasiin maqaa asirratti wal cabsuu haamlee wal cabsuu barbaadan jechuudha. Suniin haamlee akkasii wal cabsitanii siyaasa keessaas wal baasuu hin dandeessa yoo walumatti diinoomuu ta'e irraa kan hafe jechuudha. Akka kootti parsanaalii namaa dhiisaati waa'ee siyaasaa irraa haasaa, waa'ee keessanii irraa haasaa, waa'ee uummataa irraa haasaa suntu bareedaadha jedhee yaada. Mootummaan biyya bulchaa jiru kun uummata fixaa jira lafarraa. Uummata fixaa jira lafarraa jechuudha. Duguugaa jira lafarraa. Ajjeesaa jira, mana irratti gubaa jira, qabeenya saamaa jira. Fakkeenyaaf naannoon ani itti dhaladhetti gaafa opereeshinii ba'u harroota 100 ol fudhatee deema. Midhaan nama jalaa saamaa, midhaan fe'ata. Fakkeenyaaf midhaan maatii kiyyaa tokkodha. Maatii kiyya jalaa midhaan yoo xiqqaate midhaan kumtaala 50 ol fe'ateera mootummaan. Qabatamatti yoo walitti himuu barbaachisa jechuudha. Mootummaan loon nama jalaa uffata, qabeenya nama jalaa saama, nama ajjeesa, mana namarratti gubaa jira. Kanaatiif duuti uummata Oromoo irraa haa dhaabbatu. Ajjeechaan uummata Oromoo irraa haa dhaabbatu. Inni hidhame hidhaadhaa haa ba'u. Dubartii gudeeduun bootisuun abba Oromoo bootisuun uummata Oromoo irraa haa dhaabbatu. Mootummichatu kana gochaa jira waan ta'eef wanti ta'aa jiru kun hundinuu irraa dhaabatu jennaa galatooma. Tole galatoomi yaa akka kana tusaatanii baay'een keessan gaariidhaan jedha warri ni deeggarra abaaboo boittanii asirraa wacabbertanii jechuudha. Jechuun lafatti waan badee fidaa dubbadhaa. Kan keenya duwwaa dubbatte kan keenya duwwaa dubbatte ansaanii dubbadhaa bakka yoo namnan keessan qofa dubbate immoo kan biraan immoo baqatanii ba'anii laa namoonni sila gaafa qoosaa gaafa baaltii gaafa daabboo waa'ee maalii ture achi jala tutturanii afarsaa oolanii maaf dhugaan uummataan dubbatamne maal oolanii dhugaan uummataa moomentii dubbatamuu jalqabeen gadi yaa'an nama baay'ee ilaaleera maqaadhaan hin kaasa yoo barbaachise
An baay'ee keessan closely isin ilaala. Akka ajaa'ibaattan isin beekama jechuun at least activity isin TikTok irraa qabdan isa lafarraan nan galchus. Isa isin immoo an qoradha. Isaan namatti yaadachuu jaallattu sira. Lafatti si beennaa baagalee kee beennaa minaaminii kee beennaa. Utuun nufeesi fuuldura dhaabbadde ol jettee nan ilaaltu tokkoon kee kosii duwwaan. Anyways, dabareen kan sanyiiti. Aye, galatomi beeka. Atis guddaa galatomi. Sanyii yookiin elama guddaa galatoomadisi. Akka kanatti bifa kanaan ragaadhaan waan jarri ukkaamsanii olola bu'uura hin qabne. Waan ragaa hin qabne asirratti lakkaa'anii sana ati immoo bifa ragaa qabu. Waan dhugaa lafa jiru bifa kanaan dhiyeessuu kee bu'uuni galanni kee bilisummaa ta'us jedha. Atis beeka galatoomii odeeffannoo ammaa nu dubbisaa turte. Kabiraan waa'ee shamarree gudeedamtee sana. Shamarree gudeedamtee jedhamee ture. Sirriitti Oromiyaa keessatti guyyaatti egaa inni kaan akkuma silas hin dubbachaa turtan dandeettii dubbannaa yoo bakkee hawaasummaa beennagaa Oromoon hawaasummaa maal akka qabu beennaa safuudha waan akkasii baasanii dubbachuuni. Kanaan kan wal qabate namni ni tokkoffata malee guyyaatti dubartoonni meeqa akka waraana mootummaatiin gudeedamaa oolanii odeeffannoo ni qabna. Bifa kanaan beekaan achiis baasuun guddaa galatoomi. Waan sana qaama kamiyyoo ta'u yakka kana kan godhe araarama tokko iyyuu hin qabnu akka Oromootu. Sanyii xiqqoo sagalee ol fuudhi yookaan itti siqishee. Eerfoonii ture amma sirreeffadheera. Waan kana qaama kamiyyoo ta'u fudhataman qabu. Kun akka waraana bilisummaa Oromootti kun disipiliinii waraana bilisummaa Oromoo miti. Waraanni bilisummaa Oromoo walitti himnu hundi keenya yoo orma miti wal beekna waan ta'eef. Waraanni bilisummaa Oromoo seera ittiin to'atamu qabaa. Yakkoota kana yoo raawwate akkaataa ittiin adabamu qaba. Waan olola hin jirre fuudhanii murnoonni piipiin bitaman fuudhanii waraana bilisummaa Oromootti maxxansuu barbaadu. Haadhaaf intala wal biratti yeroo gudeedi dubbataniiru gareen kun. Haadhaaf intala abbaa manaa biratti yeroo waraanni mootummaa wal duraa duubaan gudeedu dubbataniiru. Hayyee kana kanumaan hin cufa. Yakka kana kan raawwate fudhataman qabu. Gonkumaa waraanni bilisummaa Oromoo seenaa keessatti waan akkasii hin godhu hin goones jedheen falman. Yoo godhe immoo qaama walabaan qoratamee uummataaf ifa ta'uu qaba. Egaan beekamaadha. Mootummaan akka inni godhu kun waan beekamaadha. Garuu erga fiddanii seedudha. Tole, kabiraan waa'ee namoota aanoleenii namoota 13 akkasii ulfaanii olola. Amma keeraadhee nama 10 amma kun ammoo saatii kana waan akkasii godhanii yoo jedhee ni fudhattu. Olola bu'uura hin qabne haasofnee ofuma waan bishaan hin kaafne haasofnee waraana bosona keessaa dhufan isayyuu maqaa dha'uun immoo saalfattu miti. Sanas ta'e kanumaa hin darbaa. Kabiraan waa'ee isaa nagaa fi uummataa. Gareen asirraa yeroo baay'ee gareen asirraa nagaa uummata jechuu barbaadu garuu keessoodhaan maxxannee piipii ta'e piipii irraa kan hodhu maal jedha yeroo baay'ee nuti deeggartoota hubuudhaan jechuudha. Isin waa'ee uummataa yaaddanii, waa'ee nagaa yaaddanii, waa'ee dhaabaa malee maal jechuu barbaada. Gareen kun murna firfaarii funaantu, murna sammuun ishee camaddade yookiin tuntu. Waa fudhatan garaan yeroo yaadeemu adaduma yaadeemu sammuun isaanii walitti suntuuraa deemu. Dandeettii yaaduu isaanii kan walitti suntuuraa deemudha jechuudha gareen kun. Fageessanii yaadan. Osoo fageessanii yaadanii waraana bilisummaa lakkoofsa tokko irratti waraana bilisummaa
Oromoon ol qaamni Oromoo keessaa nagaan sadarkaa nagaa kan beeku waraana bilisummaa Oromoo waliin jiru. Lakkoofsa tokko irratti. Itti aansuun deeggaraa waraana bilisummaa Oromoo ol hin jiru qaamni sadarkaa nagaa beeku akkasumas kan uummataa beeku. Itti aansuun uummata qulqulluu uummata bal'aa Oromooti. Waa'ee nagaan maal akka qabu kan beeku. Okay? Waraanni bilisummaa Oromoo nagaa waaraa fiduuf qawwee kaase malee osoo nagaan jiraate osoo Oromoon biyya isaa irratti abbaa ta'ee ofiin of bulchee nagaadhaan bahee galatee suusii qawwee kaasuun qabu nagaa fiduu dhaqe. Ani waraana bilisummaa Oromoo kana deeggaruuf ummati Oromoo nagaa akka argatuuf malee nagaa akka dhabuuf miti. Qaama ummata bal'aa Oromoo nagaa dhorke deeggartee sappoorti gootee achas deebitee raattee waraana bilisummaa Oromootti maxxansuu fi dhagaa feete garagalchite hin milkooftu abadan. Abadan hin milkooftu. Irran deebi'a waraana bilisummaa Oromoo ol kan nagaa fi bakka qabu hin jiru. Iddoo guddaa kenna waraanni bilisummaa Oromoo. Nagaa dhabeetu. Yaa daqiiqaa warningii koomentiidhaan sii kenneen ture already dhumeera. Okay, tole. Ayyee. Kanaaf yaadni elemoon kaase guutummaan hankooti. Kabiraan waa'ee waan dhuunfaa keessa dubartoonni gaggalanii borchan suni fudhatama hin qabu. Namoonni kunniin namoota piroofaayilii gaarii hin qabne keessumaa namni wayii tokko asirraa kan dubbachaa turte. Yeroo dubbiimtuun addee Najaat filamte sana gabbaan nyaal jechaa turte. Kanaaf mala waan kun yaanatu deeggaraa ture maal jechaa turte. Sanumaan kan maraatte wayiidha. Ergasii hin fayyine mucaan kuni. Mucaa tun taane nama guddoodha dhagaa dhiifama. So kanaaf warra akkas akkasiirraa yaadee ani hin qabu. Waan feete yoo jette maraaturra wanti eegamu kanuma waan ta'eef jechuun barbaada galatoome. Tole galatoome tu dubbannu deebiin sanyiin deebise deebisuun danda'ama yerootti gubuun barbaachisu ture tokkoffaa. Lammaffaa ajandaa godhee kan fudhatee kee ijoolluma undercoverii PP ta'anii garuu lakki abaaboo booda geerradhanii wecebbeerantu akka haaraatti akka waan nama naan gaafatutti mana biraatti ajandaa godhee kaasee fideetu asittis irra deebi'ee asittis ajandaa gochuu barbaade maaliif wanta ittiin yeroo guban barbaadu natti fakkaata bakka dhugaan hin barbaadanii wanticha garuu gabaabaamatti qaamni walabaa qoratu jechuun deebii gahaadha. Lakki nuti hin goone lakki oboon hin goone qaamni walabaa qoratu jechuun easyidha. Atakiimaa hospitaalaa ati maaloodha jedhanii ofumaa yeroo gubuurraa jechuudha. Baay'ee namoonni qawwee malee beektan namoonni eekee beektan jarri kun lamman PPdha. Ofumaati abaaboo boodhattanii duukaa akka teeraasaa jirtu taanaan baay'ee gowwoomtaniitu isiniin jechuun barbaada. Beekaa asirratti. Abaddu. Erga yoomii miitii kaasamee dubbatama mana kanatti si shark dabaree keedha. Hayyee galatooma I don't know isa kamtu akka dubbatamu duraan dursa namoonni kanan dura qabaa'us waboo kanas ODF ta'anii warri abaaraa turan warri akka Afrikaa baga gara mooraa qabsootti deebitanii jechuun barbaada. Isa dura qabsoo jechuun orma akkasii deebisuudha. Baga deebite gara fedhetu haa ta'u ani haga leencoon lubbuutiin jirutti waan deebitu iyyuu seene garuu baga deebite. Tokko sagan kabiraanii hundumtuu haadha jedha. Ani haati Oromoo kuni maaliif Oromoon akka abbaa dhabe naaf hin galle. So haadhaaf bu'a namni hundumtuu haadha Oromoof
Abbaas immoo qaba. Abbaas hin dagatina. Ijoolleenis jirti. So walumatti gaafa bu'an walumatti bu'uufidha Oromoo kanaaf. Malee adda adda baasuun hin ta'u. Inni kaani waa'een gudeeddaa kuni ka'eera. Gudeeddaani seeratti haa dhiyaatanii kan jedhamu ture. Warri seeratti haa dhiyaatu warri jedhu seerri jira seeratti haa dhiyaatu warri jedhu warra bilisoomedha. Maaliif isaantu waa'ee seeraa namatti hima yeroo baay'ee. Ammatti garuu kan nuti beeknu biyya sana keessa seerri akka hin jirre isa gudeedameef miti isa lubbuun bahaa jiruuf seerri akka hin jirre. Namni isa kan akkamitti akka dagatee seera inni jedhu suni xiqqoo ishee warri bilisiginnaa tasgabbooftanii waa'ee seeraa kana achumaa yoo sirreessitanii asuuftanii silaa gaarii ture. Asitti waa'ee namni gudeedamee bosona keessa inni jiru dhufee seeratti dhiyaachuu qabaa inni jedhamu seera isa kamidha? Tokko waa'een seeraa sana naaf hin galle tarii warri waa'ee seeraa haasa'u suni utuu waa'ee seera sana nu ibsee gaariidha. Kabiraan minitii makkootti gargaaru yeroo baay'ee waa'ee faqqadaa jedhama. Ani warri waa'ee faqqadaa haasa'u kuni jaalmarroon waraana eebbisaa I think faqqadaarra eebbisaatu waraana guddaa qaba ture. Eebbisaa iyyuu ni to'atani waraana sana iyyuu ni diigani. Maaliif faqqadaan to'atamu maa dadhabamee isa jedhu sana maaliif hin gaafatanidha hoggana sana. Naannooma tokko turani faqqadaanis eebbisaanis achuma jiru waluma bira. Eebbisaan to'atamee akkamittiin faqqadaan dadhabamee inni jedhamu suni xiqqoo qorannoo barbaachisa waan ta'eef isa kana mee sanyiin faas nuuf haa himanii isa kana kanumaanan bira darba. Inni kaani waa'ee abaa'oo fi abaa'oo waboo ol butanii gabbutanii susukkuumamaa ooleerra. Hiinuma sukkuume hundumtuu irra deeme. Sukkuumuudha ammayyuu haa sukkuumamu lamaansaa. Maaliifi lamaanuu hin jiru waan ta'eef. Hin jiru lamaanuu. Abaa'oo waboonis hin jiru. Abaa'oonis hin jiru. Galee ammatti waboof uummatatu jira. Gabaabumatti. Inni kaan hin jiru. Maqaan jira. Maqaan immoo hin du'u durayyuu. Namuma isatti hin deemu sana du'a malee maqaan hin du'u. Maqaan sun haa ta'u. Gaafa namni sanaatiin deemu gaafa argame ittiin deemuu danda'a. So waboo isa jiru sana bira dhaabbachuudha. Hanga suni ta'utti ofumaatii namnu mooraa lamaan keessa dhaabbateeti wal falmaa oole har'a. Inuma dhaggeeffachaa dhuman oole hojiirra jiraayitiin. Inni kuni atakaroo tokko jaallatee tokko jibbuu tokko ol baasee tokko gabbuusuu amma silaa yeroon kuni yeroo akkasittiin namni gola keessa wal deebi'eedha tafkii walirraa funaanuun turre. Titiisa gurguddaanuu Oromoof Oromiyaa irratti buufateeti jira. Sana akkamittiin ofirraatii kaafnaa jechuurraa bobaa jala wal yaa'a namni. Bobaa jala. Warra gaaf tokko fuula isaanii namatti agarsiisanii hin beekne biyya alaa kana keessaa hin beekne. Amma sila geeffachaan oolee waan eekeen haasa'u. Eekeen magaaluma keessa jirutti illee nama fuula isaa namni hin beeknedha. Abaa'uma waboo deeggaruma sanayyuu magaala sana keessatti hin beeku. Namoonni isa hin beekan achitti. Anama magaalaan inni jiru nan beeka. Eenyu akka ta'e nan isa beeka. Biyyattis maal akka inni ta'e nan beeka. Anta akka takka namni haamilee akkamiitiin akkasitti akka inni jajabaate haasa'utu naaf hin galu. Inni kaani minitiin koo keenatti beeka maaliifi wanti haasamaa ture dheeraa waan ta'eef maal daqiiqaa tokko fayyadame. Sila misraaqtu maal jettee haasoftii maallaqni taaksii foorsiin guuraa ture Harargeetti ergamaa ture jette. Gite kijiba tokko siinoo tiraakitti baannee deemna. Gite waan ergamaa tureef eessatti akka ergamaa ture maal tokko ergamaa ture beekna nuti hin beektu. Isheen keessa siin turre qoodas keessaa hin qabdu waan beektus hin qabdu. Waan beeknurra haasofnu hundumni keenyurra as keessa jiru. Waan beeknurra yookaan waan dhageenyerra. Jetteen kuni amma yeroo baay'ee wanti haasamu ragaa jedhan. Namni ragaa waa hedduu gadi walitti yaasuu danda'a beeka.
waan hedduu. Ammoo ragaan suni deebi'eedhuma waa balleessa malee ragaa sana fidaa jechuun viidiyoo sana fidaa, suura sana fidaa, nagahee sana fidaa, maalii sana fidaa jechuun waa balleessa. Namnu waan qabatee taa'uufii qaba. Sana fidaa jettanii nama hin dirqisiisinaa yeroo waa nama gaafattan. Keessumaa warra ammaa ABO sana fidaa ragaan hedduutu jira. Garuu namni waan baasuu didee fi beekaadhuma dhiise. Wal dirqisiisuun garuu waan biratti nama geessa waan ta'eef kana jechuun barbaade. Mee Afrikaa hin bahe sagaleen kuni kan keeti moo kan nama biraati? Jira Afrikaan dubbadda Afrika. Jira dubbadda. Sagaleen kun keeti? Jaal jireenyaa dubbadhuuti jaallalis waa xiqqootti dabaliiti jaal qajeelaan dubbii araaraaf dubbii tufaanuu qabudhu. Yaa sagaleen kun keeti miti? Lakki jedha. Ayyee. Kanuma Afrikaati. Yaa sagalee Afrikaati. Lakki ani siinimmoo abbaasaa garuu okay jira itti fufi. Jedhi ani fixeera beeka boodan itti deebi'a. Lakki sagalee garuu kan kiyyaa miti nama Awustiraaliyaa jiraatu namni sinammaa dhageessiftanii garuu dubbadhaa rakkoon hin jiru abshiir. Yeroo isaa maal jette Anolee? Sagaleen kan gammachiisnaa doona fakkaate. Asi galatoomi Anolee. Lakki gammachiisnaa doo Siwiidin jira Awustiraaliyaa miti. Gammachiisnaa doo miti kana nan beeka sagalee gammachiisnaa doo. Sagaleen kan gammachiisnaa dooti. Garuu maal utuu kana Afrikaa jettanii si abbaa fedhetu jettanii rakkoo maal qaba? Namni sun zuumii irratti haasa'aa ture dhagaatiin ture. No. Maaliif Awustiraaliyaa jette? Gammachiisnaa doo Awustiraaliyaa jira? Ani liinkiin nama Awustiraaliyaatu natti erge kanan zuumii sanatti hin seenu. No. Kuni sagalee keeti. Okay, itti fufaa bira darbe rakkoo. Abshiidha sagalee kiyyalleetu ta'e rakkoon qabu warra walgayyaa baawwa boogee keessan turan zuumii irra. Garuu kan koomiti dhugaa dubbachuuf nu. Haa ta'u adabarruuti. Yaa booni erga sila ergattee na eegaa turte so boona dubbatu achi beekan tuttaana jechuudha booboodde. Okay. Galatooma adoo beekan nu dura dubbatanii silaa baay'ee gaarii tureeyyuu zabana ni danda'ama akkas barbaadda taanaan inni naan qoosanii kan beekanitti kennitee jennaan achi booda hin baata malee maal dubbatte xaraaragees baasa. Anyhow akkam jirtu nagaa jirtu anilleen waan guddaayyuu hin dubbadhuyyuu baay'ee taajjabaan ture. Dhugaa dubbachuudhaaf namuu amma waa lama argita asirratti tokko individually wal mo'achuuf wal mormu ani sirriidha ani sirrii miti kan jedhu akka individualitti defend wal godhu kan biraa immoo wayii jaarmaati ammoonni asirratti wal fixan kun jechuun wal fixaa turtan jidduu kanatti garuu uummanni rakkoo keessa ka jedhu namoonni ilaalaa jirtan namoota hagooti hin jirtan jechuu kooti miti. Yeroo garii anumatti nafiniif in kakaa garuu dhugaa akkana namatti dhagamutti gadi lafetti rakkoo uummanni keenya keessa jiru. Kan irratti nu wal lollu kun kan irratti an sirriidha jedhee ani mormuuf akkana godhadhu. Situ balleesse saba kan keexaniin balleesse ajjeese malee yookiin saba keetiif gudeeda malee ani sirriidha jennee gaafa asirratti dubbannu kan gudeedamu suni kan du'u kun kan rakkatu kun siyaasni Oromoo danqame kun numa jidduutti rakkachaa akka jiru akkamitti akka namatti dhagamuu dhabu hedduun na dhibaan dhugaa dubbachuudhaaf maaliif barri kuni bara waggaa 15 duraan qabsoo kana jalqabarraa ka'ee dubbisurraa dhaga'urraa kaanee irratti sirmaannee bira dabarree amma keessatti dulloomneerra. Warri nu dura eegalan deemanii nuti warri ijoollee ture guddannee keessatti of geenne as uf arginee jirra. Amma reyaalitiin lafarra jiru jaarmaa wal lolaa warra jaarmaa keessa jirutu wal lolaa yookiin immoo deeggartootatu wal lolaara. Hedduu kanatti immoo uummanni miidhamaara. Uummanni kun amma qoosaa ta'e bakka amma haala Oromoo jettanii abbaan hin jiruu jedha laal. Amma haasawa bareechifatuuf jechuudha. Haatis bootti abbaanis boo'ee uummanni Oromoo rakkoo keessa jira.
Uummata Oromoo kana rakkisaa jiru ilmaan Oromooti. Amma nama tokko maqaa doosnii dhahee isini balleessa isinaan jettu jeneraal na fakkaate shumii yaadata yeroo koofiyaa diimtuu godhatee akkasitti abaa'oo dhabamsiisne maal jedhu namni kun nama Oromooti. Waan feete goote gantullee jette daabboo feetetti kenni maqaa feete kenniif innis Oromoodha. Jaal fakkadaan akkas ta'e jettuun Oromoodha. Jaal maaroo Oromoodha. Ka wal lolaa jiru kun ilmaan Oromooti. Ka jidduu kanatti rakkachaa jiru Oromoodha. Osoo kan kuni dolaalame namoota namoonni war morman maali akka kilabiitti akka faniitti dhageeffachuun homaa miti. Sooshaal miidiyaa irratti waan hedduutu haasa'ama. Garuu yeroo akkanatti namoonni yaada qabdan namoota gari yoo dhageeffatu namootuma hubannoo qabanidha. Maaliif rakkoon uummanni keenya keessa jiru bara 2024 kun namatti dhagamuu dhabe? Yeroo kanas gaafa namni keenya du'u gaafa namni keenya mana hidhaatti rakkatu sanbira darbee akka maatiitti amreef fakkeenya elamuun fide sun maatiin tokko dhumate jechuu bara kana keessa. Fuutee mootummaa kennuu dandeetta. Warra bosonallee kennuu dandeetta. Garuu maatiin Oromoo dhumaara. Maatii dhumu kanaaf furmaan hin barbaachisu. Dhaabatanii ilaaluun nama hin barbaachisu. Jiran waan walitti dhagaa darbannuu fi waan waliin jennuu fi wal diinessuun wal dabarsinee wal kennu kana dhiifnee waan Oromoon keessa jiru kana laaluu hin dandeenyu. Maal taanisa? Sammuu akkamii qabaanne sammuu akkamii qabsoon kun maal? Amma bosonaa warri bilisoomtan akkas jedhan. Amma dhugaa Oromoo bilisoomsuu fi wal fixaarra. Uummata Oromoo bilisoomsuu fi amma kan namni kun marri dararaa kan hundi keessa seenaaru. Yeroo kanatti mee dhaabadhaa laala warra yaadan warra taphatuu miti warra kolfuu miti warra self defensive ta'uudhaan namni sammuu qabdan namni dhugaa saba kana yaaddan namni dhugaa qabsoos beeytan seenaa qabsoos beeytan bakka irraa kaateef garatti galtullee beeytan yeroo ammaa kanatti dhaabadhaa laala uummanni Oromoo rakkoo guddaa keessa jira. Inni waajjira keessa jiru uummata Oromoo dararaa jira. Inni bosona jiru uummata Oromoo dararaa jira. Dhugaan jiru kana. Kanachi afaan Oromoo dubbatu waajjira keessa taa'ee uummata Oromoo dararaa jira. Inni bosonaa dararaa jira. Oromoon dararamaa jira. Kuni hin liqimsamu taanaan dhugaan guyyaa ofii eeggattee numa baate kuni dhugaadha. Nama deeggaru qaama deeggaru qabaachuu danda'a. Garuu dhugaan kun guyyaa tokko ni baati. Waan kararratti wal hubannee marannee kan jedhu jechuudha. Maafi fayyaanataa yeroo naa kennitaniif galatooma. Tole galatoomi beekan. Ayyee waaqa mardaa isaati gaa dhugaa na dubbachiise. Obboloonni koo baay'een isaanii kan isaan dubbatan baay'ee isaanii nan qoddadhaa. Namoota gariin jechuu kooti yaada isaanii gariin isaanii waan waa'ee ani hawwe dubbatanii firra deddeebi'utuun dhiisirra gaariidha. Kan obboleessi koo ammaasee keessaas xiqqoo ishee kan hin fudhu qabaa. Keessumattuu immoo sila eenyuun gurbaan tokko sila dubbate tokko baay'ee waan madaalawaa tokko dubbate. Jiran akkana gidduutti rakkanne. Amma pointii ishee kaasuudhaa fi isheen baalaansi godhanii kan mootummaas kan maalis kan bosonaa kanas uummata keenya dhumaa jira walitti maaloo jira dhufu wanni kun isheen kun ishee supha piipii fi fiilmii dhumaatii Oromoo keessatti ta'aa jiru bifa bareedaa fakkaatu aannan damma fakkaatu kanan as fiduutii tooftaara isheen kun. Waa'ee gudeeddii, waa'ee ajjeesuu, waa'ee balleessuu kanaa kan hojjetu loltootuma piippiiti makalaakiyaadha. Kan immoo iccinni isiniin galle tokko jira. Warri shamarran Oromoo gudeedan kun Oromiyaa keessatti bobbaafamanii ilmaan Oromoo miti. Loltoonni gara Oromiyaatti ergaman yeroo baay'ee loltoota naannolee biraati. Isaan kun immoo qe'ee Oromoo sagaagala kaasee saamichaa kaasee waan hundaa kaasee han ormaati waan ta'eef akka barbaadan godhu. Ajaja kana kallattiidhaan namicha Abii yookiin immoo Biraanuu Juulaa biraa fudhatu siin jedhuun jechuun gaarii yaadu jechuu koo miti. Garuu loltoonni kun dargaggoonni kun sagaagala qe'ee Oromoo gubuu
kana kanarratti yeroo bobba'anii dhuguma seerri miliitarii warra PP warra OPDOs ajajee iyyuu natti fakkaatu ana. Kana garaa jabinummaan waan immoo jedha waan fudhatanii baay'een isaanii warra baratanii yookaan waa bishaatanii miti amma loltoota sana kan dhaqan karaarraafa walitti affastee fuuteetu PP'n makiinaatti nattee tattee ji'a 2 tireeningii kenniteetu gaditti ergiti. Warra Debuubii kana warra Gambeellaa kana eessaa kana walitti guurtee ergiti. Isaan immoo akkuma yeroo waboon qabee dudubbachiisu sanaa waanuma shanee jechuun kana jechuun jedhanii waanumatti guutan sanaa fi gubuu dura ajjeesaa sin ajjeesu waan ta'eef dafaa fida. Kana waanuma sana wannoo godhu. Waboo biratti yoo deemtu hamma ta'e waboon tokkoffaa naamusa baratu bilchinallee qabu. Ijoolleen waboo hoogganan kunis ijoolleen bishaatoraa ijoollee yuunivarsiitiidhaa yaatee achi jirtudha. Isheen ijoolleen kun dubara Oromootti qe'ee Oromootti deebitee sagaagalti Oromoo dararsiti akkas gootii sana fudhataman qabu jara keenya. Dhugaama isaa walitti dubbannaa kun soba. Waboon sanatti bobba'u. Ilma Oromoo ta'ee qe'ee Oromoo keessaa dubartii Oromoo irraa dhalatee obboleettii gidduudhaa bahee obboleettii isaatti akkaataa akkasiitiin hojjetu sana. Mee cubbuu guddaa waboorran kaa'inaa. Isa kana nuwaa eegu waaqni mardaasaa. Kanan isin kadhadha. Gochichi garuu gocha asirratti dubbannu gararraa gocha ciigaasisoo jibbisiisootu qe'ee Oromoo keessatti ta'aa jira. Inni dhaabee 15-25 maaloo rashanu kuni warra mootummaati. Maaliif kabduu fi maaliif moo waanuma jaraaf ergama wayii fudhataniinuma baalaansi gochuu barbaadu. Maal godheetu eessa qabateetu mootummaa maalii harkaa qabateetu moo seera elaa cubbuu guddaa kan hojjetu kana kan godhuuf immoo mootummaan kan inni godhuuf jeelchuuf hin jeelcha. Gaafa jeelchuu elaa akkasin amma jettan kana amma ijoollee bobbaasa kan akkamitti bobbaasaa kunoo uummanni keenya gidduutti gubatee akkas ta'ee walitti kottaa isa kana barbaada mootummaan. Ijoollee akkasii bobbaafates baay'isee. Kanaafi utuu furmaanni maalii kan jedhu sanatti hinaasaamatuu danda'amee ta'e waa tokko waboo abaa'oo jedhamee qoqqoodamu sana utuu terminoloojota kana balleessine hin danda'ama taanee utuu kana goone amma kana dhiisneedhumaa Oromoon akka gurbaan tokko sila jedheera ammatti Oromoonii waboo fi ofuma isaa qofa qaba jedhe sana inni sun xinnoo ishee waliin haa galchanaan waboo waraana bilisummaa Oromootu jira. Isa amma danda'e hammumna isaa uummata kanarraa ittisaa jira. Sana immoo gumaachuu gargaaru waa'ee mootummicha injifachuu waan kan biraa inni sun carraa adda addaa itti ilaalu barbaachisa. Wantoota itti marfamee jiru mootummaa kanattis waan baay'ee waan marfamee jiruu fi hamma danda'ametti waraana kana jajjabeeffatanii dhumaa keessoo fi neetwoorkii keessoo yoo jabeessaa deeman gaariidha. Garuu wanti xiqqoo nama yaaddessu akkaataa itti amma walii gidduu keenyatti suni waboodhaa sun abaa'oo wabootii kun abaa'oodhaa jedhuudhaan wanti deemu kun baay'ee fuuluma duratti illee rakkisaa ta'a. Inni kan biraan immoo PP sana keessaa Oromoo hojjetu Oromoo sirna sanaaf hojjetu diinomsuunis baay'ee gaarii natti hin fakkaatu. Ilmi Oromoo quuqamaan dhugaatti duuti guyyaa garaasaa bobeessaa oolu sirna sana keessa taa'ee kan hojjetu kan barsiisu kan oofisii qabatee jiru baay'eetu jira waan ta'eef isaan sana itti gargaaramuu fi mala guddaadhaan wajjin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha natti fakkaata. Hammuma kana yoo hin jedhe gaarii natti fakkaata. Baay'ees waan haasa'amaa ooluu fi baay'ee waan TikTok irraa kun redundancy akka ta'e garuu beektu heeruma irratti wanta isinitti himu something redundancy dhuma namni waan warra kaasomnu kaleessa saasomnaa maalis goonaa faleennee waan adda addaa tarreessinaa amma sun badaadhuma iyyuu badaama faayidaan qabu. Irra deddeebi'aa jirra waan ta'eef amma hin danda'ama taanaan warra asirratti maqaa wal balleessuudhaaf abalu sanatti heerumtee kana fuutee kana gashitee kana guddistee kana baastee sana hunda qulqulleessinaa yoo danda'ame gara naamusaatti deebinee maal goonuu
qe'ee akkasirratti sirni kun kaamma kana rashan iddoo sanatti kana akkamitti sabni akka ofitti sugoonaa tokkotu waan gabaabaa tokko waan qabatamaa torban kanaa tokko waan sirriitti mee iddoo tokkotti erga jarri kan makalaakaa kun baay'een erga miidhamanii booda waboo tokkotti argatanii kachi gidduutti argatanii ishee sana akka diraamaatti fuudhanii harreetti fe'anii maal godhanii wannoo jiru ofii isaaniitti dachaa meeqa erga daguugamanii booda. Maanguddoon tokko immoo warrumti loltoonni mootummaa keessa maanguddoo tokkotu jira qotee bulaa baay'ee umuriin isaa baay'ee gara 70tti geessu ilma isaa kan inni kadhate kanuma qofa ulee kana naa godhi ulee tiima kana na qabachiisi adaraa ani qe'ee kanaas abba keessaa baas gara magaalaatti ol naa qottaa jennaan hin dhufu qe'ee makoorran taa'ee warruma kan jaraa kana kophaa maanguddoon ammanaa kuni guyyaa lafa maanguddoon kuni mana isaa jalatti halkan akka isaan dhufanitti marsanitti ja'a warma faana iddoo sanatti geggeesse. Jaarsi amma nagaa isaa bahee iddoo biraa jira. Maanguddoo waggaa 70 qe'ee isaa tikfachuu erga danda'e hamma kanatti utuu naannootti dhalattan ijaaramee Oromoo miti. Oromoo loluudhaaf dhaqu yoo danda'ame qabanii barsiisuudha akkuma waboon godhu adda addaatti akkan argaa jirutti warra harka kennatan akka hamman argaa jirutti hamma ragaas qabnutti biyya kana keessaas namoonni galanii warra bosonaa kana dubbisanii qaamaan gidduutti argamanii deebi'anii sinuma jiru qorannaa hin barsiisu hamma danda'ame yoo isheen diddeeruma balaa buufte qofa rukutu malee warra waboo hin barsiisu hin qabu fayyaatti qabu. Jarri garuu akkasiin gootu jarri fayyaatti hin qabdu. Jarri arginaan waboon bineensa wayiiti lafaa utaalee na nyaata jettee waan jettuuf carraa argattee jennaan ajjeesu balleessuudha hamma argatteetti kan. So kanatu jira qe'ee naannoo jirtaniitti namni ulee gaggaarii qabaatee hamma ammaatti ulee warruma mootummaarraa fudhataniiti ittiin of ittisaa kan jiran dhaqaniitu dhibbootaan kumoota dhaqanii itti kennanii deebi'u. Warri waraana warri milishoota warri kufee ka'aa maaloon kuni dhaqanii waboorumatti kennanii deebi'u. So yoo danda'ame warri waboo jaallanna jettanis waama danda'an namni naannoo isaa uleettiin naannoo isaa tikfatu sana gochuudha. Dubbittii ishee eebbisaa faqqadaa marroo maalii jettu sana utuun yeroo argadhee bal'isa irratti haasa'eetu tola ammaaf garuu hin barbaachisu nagaatti. Egaa ayyaana nuti ayyaana yeroo baay'ee kakkaasta maqaatu inni jiru carraa argameen duukaa mari'achuu si wayyuu dhiistee deemuun dafeensii kenna. Yoo dandeesse ture. Yaa wayyuu beekan. Ayyee kun. Yaa aanolee maal taajjabuuf jettee gabaabsi taajjabiiti ayyaanaatti darbuun barbaada aanolee. Beekan booda waan hin taajjamuu qabaa hiree koomantiidhaan sila. Eenyu kun ana ta'u. Aanolee takka jira Maammed Gadaatu. Aanolee meetu Yaa siin kenna siif illee naa obsi. Ayyaana naa dursuuti ayyaana booda dubbadha beekaa. Okay, yaa ayyaana fudhama. Yaa egaa ilmaan isin dhagaa jira isa faarsuu dhaaba siyaasaa faarsuun kun akkuma amantaa wayii ta'eera fakkaata. Rakkina akka walootti qabnu hiikuudhaaf wanti barbaachisan wanti jalqaba barbaachisu wal gidduutti akka nama saba biraatti siyaasa hojjetu yookiin olola oofuu wal ilaaluun nurra hin jiru. Wanta hin dhugoomne wanta otoo beeknuu jechuudha. Utuma beeknuu sobuma dheedhii ija qabu walitti himuun balleessaa guddaa keessa nama gasha. Akkasitti gara fuulduraa deemuudhaaf akka sabaa socho'uudhaaf ni rakkisa. Egaa akka durii reediyooma tokkoon namni gaafa odeeffannoo argatu wal afaanii fa'aa fudhatee haasa'u amma yeroo miidiyaan sekondii keessatti namni laayivii fa'aa waa argu akkas godhanii waanuma hin jirre uumanii walitti haasa'uun taanaan ni rakkanna. Akka sabaa rakkanna. Dhaaba dhaadeessuu barbaannaan abbaan barbaade dhaaba isaa dhaadeessee haasa'uu ni danda'a isa deeggaruu san. Rakkinni amma keessa jirru dhaaba dhaadeeffannaa gaarii kan isa jala deemee harka dha'uu fi hin qabnee qabaannee miti kan rakkachaa jiru. Dhaabni hundumtuu mootummaan kunis sappoortii gahaa qaba.
Waboonis sappoortii gahaa qaba. Miidiyaa kanarratti kan harka isaanii dha'u kan waanuma isaaniin ol kaasee akka loltuu Norway keessaa akka baay'ee Iskaandeeviyaanii malee Afrikaa keessa iyyuu warri kanuma abbaan iyyuu rakkina kanan qabaa jedhee hoogganni isaa olaanaan as ba'ee Abiyyiin Marroon lamaan isaanii haasoo hin dandeenya gaa. Hooggan olaanaachi caalu hin jiru PP'dhaafis Abiyyis Shimallis jenna gaa akka Oromiyaatti haasofna taanaan mee yookiin Abiyyi jenna. Dhufanii as ba'anii rakkina akkasii qabnaa. Miidhama uummata irratti qaamonni geessan nu keessa jiru hattuutu nu keessa jira jedhanii fuulletti ba'anii dubbataniiru. Jaalmaroon atiin waggaa 1-2 dura rakkina miidhaa qawween sodaachisaa ta'uun irra hin jiru, sabni miidhamuun sabni biraanis miidhamuun irra hin jiru, hanqina disipiliinii jiru jedhee fuulletti ba'ee raajaa biyyoolessaa irratti interviyuu godhee dubbateera. Isa alammoo bilbila miliqee ba'ee jedhameen wanta haasa'amus I think jaalsanyii wajjin kan godhames dhageenyeera. So hooggantoonni as ba'anii kan nutti himani rakkinni akka jirudha. Qaamota lamaan kana keessaa miidhaan uummata akka qaqqabaa jirudha. Asirraa namoonni haasa'an immoo maal jedhu noo malaayikadha warri kuni yoo kabalteeyyuu qawwee sittiin kaasanii uummata kana kunuunsaama jiru irraa eegaa jiru wal dhiita tokko immoo miidhaa kan godhe eebaluudha namni gudeedamuun jira ajjeefamuun jira manni gubachuun jira jennee uummata isaarraa qolachaa ittisaa jirraa jennamoo achi. Mootummaan kun sirriitti ittisaa qolachaa jira uummata isaarraa woboon uummata isaa protect gochaa jira jennee dubbanna. Afaanuma sanaan immoo deebinee qaamni biraa uummata kanarratti kana geessee faannoon kana geessee mootummaan kana geessee woboon kana geessee naa. So qolachaan jiru jechuudha. Inni tokko sobadha at least faanuma keenyaan ragaa ofitti baanaa jechuudha. Isa alammoo hooggantoonni olaanaanis ragaa nutti ba'u. Dhaadeessuu akkamiiti amma kun? At least sheemii xinnoo qabaachuun nurra. Rakkinni nu qabnu wanta ragaadhaan qabatamaan wanta hin jiraanne miidiyaa irratti ba'anii dubbachuun saalfii tokko malee afaan guutanii ija jabaatanii dubbachuun kuni aadaa ta'ara. Aadaa fokkisa. Aadaa Oromoon hin qabne. Oromoon dhugaadhaaf bakka laata. Dhugaan ilmoo waaqaati. Dhugaa baasuudhaaf taa'ee jilbeenfatee ciqileeffatee gaafatee malee murtiiyyuu hin godhu dubbiis hin dubbatu. Aadaan keenya kanadha. Gadaan keenya kanadha. Safuun keenya kanadha. Safuu ala jirra. Afaanuma Oromoo haasofna malee dhaadeessaa dhaabaaf jecha deeggarsa dhaaba tokkoof jecha mootummaa deeggaruuf woboo deeggaruuf jecha haala malee eenyummaa keenya ala dubbanna. Aadaa keenya ala dubbanna. Kanan dhiisnu taanaan akka walootti rakkina saba keenyaatiif sagalee ta'uu humna ta'uu hin dandeenye. Kanuma beekutu nurra. Gaafan dubbadhuanii wanta kanaaf ragaa maaliin qaba? At least gaafan dubbadhu jedheeraa ebaluun kana jedheeraa jedheen dubbachuutu nurra. Malee akkuma nama argeetu kakadhee dubbadha taanaan sobni hamaadha. Seexannis abbaa sobaa kan jedhamu maqaan isaa sababni isaa hojii isaa hundumaa kan itti dhokfatu rakkina hundumaa kan itti uumu kan haateesni sobaan dhossaa kan ajjeeses sobee dhossaa kan sagaagalees sobee dhossaa sobni cubbuu hundumaa dhossiti waan ta'eef soba kanarraa of qusachuutu nurra. Qaamni muraasa waan qabuuf siyaasa keessa sagaluun nurra hin jiru. Akka walootti waan hiikuu hin dandeenyu jalqaba akka walootti bakka dhaabbii gaafa qabaannu. Ammaaf namni natti jira taanaan addaddummaa siyaasaarraa bilisa ta'ee Oromoon akka Oromoo akka walootti akka sabaatti bakka itti dhaabbatu dhaaba walii qabaayee maaltu jira? Biyya alaa kanarratti miidiyaa kanarratti lafarratti maaltu jira? Kan dhaaba tokko kan mootummaa yookiin kan woboo yookiin kan abaa yookiin kan kaafaa'oo ta'ee leebildi kan hin taane siyaasaan leebildi kan hin taane akka sabaa akka Oromootti kan waloo keenya maaliif dhabne? Isa erga dhabne immoo maal taane waggaa 6 kana keessatti dhabne? Maal taane erga kun dhufee ammam burjaajoofnee ammam confused taane paralyzed taane siyaasa keenya keessatti abbummaa dhabne kunoo namoonni beekuu danda'an namoonni waa hubachuu danda'an iyyuu asirra ba'anii akka niitii ganda keessa buna waamamtee
isa alubaaltaa jedhamu afaanii wal afaanii waa fudhatanii dubbachuu keessa galle uummata keenyaaf dhaabbachuu mannaa dhaaba tokkoof dhaabbachuudhaaf we bend backwards. Kana keessa akka baanus jalqaba dhugaa walitti haasa'uu nurra irraa bakka waloo qabaachuutu nurra. Akka uummataatti akka deeggaraa PP'tti akka deeggaraa WBO'tti otoo hin ta'in akka Oromootti bakka dhaabbii keenya sirreeffannee dhugaa irratti hundoofnee dubbii keenya furmaata barbaaduun nurra jira jedhee amanaa kanumatti naa ga'ama. Tole, yaa aanolee maal ture taajjabbiin kee? Gabaabsi immoo daraaki. Maafi raawundii lammataa fayyadamaa ta'an. Gabaabsiin kun maayaan taajjabbii gabaabaa dhufan qaba. Galatoomii ayyaana wanni waan duratti namoonni as keessaa jijjiiran tokko wanni poolitikaan aadaa maraa takka illee fidaa jiran fakkaate. Akkuma kun warri faanoo kun lolli keenya waan waaqni illee waan gargaaree fi bineensa bosona illee nu gargaaraa jira. Tibba kana agartan ta'ee loltoonni haganaa har'aa keessaan kabalamanii du'anii qeerransi ba'een wajjin lolee maal jechuun waan akkasiin agartan nama du'ee ka'uu fa'a. Isuma sana arga pirootika Oromoo keessatti illee. Erga akkas ta'e numaayyuu Oromiyaa keessatti daraaraan kun hagana ga'uu hin qabu iyyuu numaayyuu. Yerootti waraanni biyyattiin 70% kaaba jira amma. Oromiyaa keessa waraanni bal'aan akkasuma hin jiru qabu humni mootummaa tochoo kooti. So erga gana mara daddafanii kan qonnaan bulaan ogummaa lolaan qaban erga kana godhuu danda'etti maaliif rakkoon Oromoo kun hagana dheerate? Gabaabsuun iyyuu hin danda'amu. Erga gaabbiin ammana ga'e jiraatetti jechuun santu xiqqoo na ajaa'ibe jechuun haala takka yoo jaalalli yoo keessa darbe wanti fakkaata waan biraaf jechuun gama biraatiin injifannoo waan dheessitanii fakkaatu jechuudha. Erga gana mara gaabbiin bal'aan loltoota mootummaatii fi wanni jidduu jiraate wanni injifannoo isa waan jibban yookaan immoo achi keessa taa'uu isa waan barbaadan fakkaata jechuudha. Kan yeroo baay'ee mana baay'eetti nagaa inni biraa immoo du'aa wal qabatee. Inni du'aan maal jechuun naan galle baran qabsaa akka isaa lubbuu akka isaa kafaluudhaan manaa ba'e ajjeesu akkamitti nama diina kiyyeedha akkamitti ajjeesu. Jalmoo hin bar wallagga eessa naannoo inni kana qabame abbaa seenaa rafa gurraa qaban. Ajajaan deemee gara abbaa seenaatti kan du'e ajajaa waraanaa jidduutti fuulduratti du'e rasaas nutti roobe jechuudha. Namni jaalboo'ii akka isaatti wareegama kafaluu bosonatti ba'e ajjeese qaama immoo garee kiyya kanaan faallaa jiru yookaan immoo diina kiyya ammoo akkamitti ajjeese. Kamaalee boo akkamitti akka du'e nan beeka. Waraana irratti du'eeran guyyaa sirrii dursee du'e waraana jedhamu hundu. Waraana jedhamu guyyaa 19 gaggeeffame inni gaafa 16 du'e caamsaa jechuudha. Jooma ammaa keessa roobana waggaa lama dura. Akkamitti akka du'e eenyu akkas ajjeese hin beeku warra ture. Wanni waraana kun dafee dhaabbatu jedhee iyyuu diraama kana gaafa si kan ifa bahuu danda'u. Gaafa gareen kun uummata mo'ame waan hedduu diraama hedduu agarraa jechuudha. Uummanni gareen kun lamman immoo hin malee. Gareen kun lamman moonaan kakillee santaatiin dhokata jecha dhugaa jira akkuma bara jijjiiramaa sana. Garuu gareen kun uummata mo'ame tanan dhugaa hedduutu baa waan ta'eef an saniif hin jedhe kanaaf sanas itti ilaalaa lammaffaa odeeffannoo maal gama mootummaan yeroo baay'ee hin dubbanne maaliif hunduu dubbataa jira waan ta'eef mootummaan waan godhu viidiyoodhaan waraabee agarsiisaa jira. Inuma albee dugultuudhaan fa'aa yeroo nama qorra'uudhaaf yaalu akka oolaa fi lukkuun hagam akka nama sururtuun beekanii nama immoo akkamitti akka ajjeesan viidiyoodhaan waraabanii waan kanan dura hin baramne inumaayyuu sirni kanan dura ture hin dhokfataa kan ammaa kun viidiyoodhaan waraabee faasee fedhee yoo arguu baatte illee yoo rimis fudhatee rafte illee akka warumtaa agartu waraabee seeqa. So ammeenyan hin dhokfanne waan hin dhoksuuf hin qabu jechuudha. So kan garee biraa hoo gareen biraa akkamitti kanan goone kanarraa bilisaa waa kanan godhamu duratti abbaan keenya beekaan waraanni kodii kan waraana kana qofa qabu uummanni jedhe. Erga waraana kana qaba tahee bakka waraana kun jirutti uummanni nagaa argachuu qaba. So akkas ta'e immoo uummanni kun illee waraana kana ofitti harkiseeti waan san jalaa ba'a jechuudha. Rakkoo guddaan kan dhalatu lafa waraana kun ga'e. Lafa waraana kun gahaa deemee mootummaan akka waan alarmii guuttatee eeggatu akka waan garee kana fuudhee akka waan baatirii yookaan immoo teleskooppii godhateetti lafa inni gaheetti uummata dararaa jechuudha. Eeggateetuma taa'e. Sababuma akkuma qibaatii tokko akka dibataatti itti fayyadamee jechuudha.
So akkas ta'e jijjiirama argaa deemna. Naannoo waraana kun gahetti uummanni boqonnaa argataa osoo deeme wanni jennu kunillee bira keenya jechuun injifannoo kan mugaachanummaan sun hin mul'atu. Garuu moo lafa waraana mootummaa bira waraanni bosonaa kun gahetti kan dararaan hammaatu jechuudha. Kanaaf annaa galuu didee yooneen politikaan wanni kuni iddoo walxinnaa kanaaf ragaa duratti dhiyeessinaa jettan hedduu dhiyeessuu danda'an asirratti. Kan gudeeddii inumaayyuu eebbaayyuu gudeedamanii lubbuudhaan hafuun. Kan lubbuu akkaataatti wal ajjeessan nama qaama warraa muranii foon nyaachisan aanaadhaan waamee isin himuu danda'a. Daa'ima waggaa lama goonda ka du'e maanguddoo du'e kan hunda waamuu danda'e kan mootummaa kan garee hundaatu jechuudha. Kun waan boruu waan ofii isaati gabbee dubbatuudhaan nuti irra dubbannanii kan qabu garuu warra ragaa dhiyeessan kun ragaa kan hunda quba qabannee beekan hin jenna malee. Nama maatiin irraa du'e maatii isaa dhoksa jira morkaaf jechuudha. So san hunda keessaa baanee ibidda kana keessaa akka baanu kanatu gaarii jechuurraa gara furmaataa ta'uu dhufne wayya. Uummanni akka injifatu haagoon erga qabsaa uummataa taanetti ergaantummaa uummataa akka qabaannetti uummanni akka injifatu haagoon. Malee gareen akka injifatu haagoon ta'e balaa uummataa santu dheerata. Yaada jedhutti dabaluu fi beekaa duratti erarii taayippiitiif hin jeeqaa jedhe dhiifamaa. Erarii taayippii isaa goon namicha isa waa barreessee waa gingee gaafa barreessitu singiin gooftaa jedhamee ta'e dubbi. Afaan hingiingaa malee namni harkaan giingaa harkaan taayippirariidha malee afaaniin taayippirariidha hankee immoo cabi. Otoo dubbannu akkati sila jette waa irra deddeebi'ama dhugaadha. Waan goonu namnu rakkinicha wal fakkaataadhaaf waan dubbatamu wal fakkaachuu danda'a. Yoo waraabnee pablishii gochuu jalqabne irra deddeebinee dubbachuu sana hir'isuu dandeenya meebii suma akka isaan ilaalaniif jechuudha. So kiyya inni ariifattamu naa biraaf kennu. Ai maali waan inni lafaan gaffagoo ta'eef kana carraa kiyya kana daddabarsitama warra sitti ol dhiyaatanitti aanolee laman irratti dubbiste osumaan taa'uti maal jechuu beeka. Aanoleen beekaa jechee dabaree fudhata. Osoo yeroo tokko dubbachuu baattanii gaariidha jechuun akka kootti wal keessa osoo fuudhamee gaariidha. Yaa danda'a garuu anyways ni seelamu haa dubbatanii. Ijaa boodaan waan ifan kenna achii beekanii waan tokko waan hubachuu qabdan waan isa mootummaa godheettan haga ammaatti uummata Oromoo hagabbee mootummaan hin goone jee isin mormu hin jiru. Duula ofirra banuu barbaaddamoo wanti keessan naan galle maal akka barbaaddanii wanni ijoolleen karaa nagayaa jettu uummata waamtu uummata fayyaa hin qabne maal jettan san isin warri fayyaa hin qabne warri nama waaqa godhatee gartee dhaaba waaqa godhatee haadha isa dhaltee fi maatii keessaa dhale dagatee fedhii mataa isaa dursuu isin warri mataan fayyaa hin qabne nuti fayyaa qabaanneeti uummata keenya dursinee waan hunda dura nageenya nu barbaachisa jennee amanne malee fedhii bilchiginnaaf yookaan qaadiree taanee waa ergamu waan akkasii yoo barbaanne rakkoon qabu. Ammoo isa mootummaatu ajjeeseetta mootummaan barra maa bilbila kaas ta'ee namni mootummaa keessa jiru gara shaashamaa arsii lixaa kana barra waltajjii gubbatti nama xiyyiitiin dhaabanii sinuma jira barra takkaa dho'isin hin beeknu nuti dhugaa uummata keenya takkaa mootummaan sirri godhe jechaan turre nuti. Nama arrabsuun aadaaf qabdan dabballoonni dhaabni keessan kafaarsitan kun dhaabuma dhaaba akka isaa akka qabsoo gubbaa jiru wajji waliin galle kanaatu uummata Oromoo bilisoomsettanii amantanii akkanatti dhiichistammoo bilisummaa tana akkamitti akka isin laalu jirtan naan galle dura dhaabbiluma Oromoo tana keessaa dhaabni keessan woboo jettanii gukumata akka kaayamtan kun dhaaba kam takkaa uummata Oromoo eenyufaa wajji hariiroo qaba. Dhaabbilee tanfaa wajjin hariiroo qaba. Dhaabbilee ni qabsooneettuu fi hawaasa Oromoo amma afooshaa jirtutti balaaleffachuu malee maali wanni isin qabdan quunnamtiin isin qabdan. Kanaafuu adabaddaa warri gartee akka namni waa dubbatu naman godina. Nuti fayyaa qabaanneeti waan hunda dursa nageenyaatu nu barbaachisaa dhaabbannee gamaanaas laallee gamasiis laalleeti. Wanni nageenyaa nu barbaachisanneef. Isa Oromoon dhaabta namaa dubbattanii gudeeddii sammaa dubbattanii ayyakkii hojjetame maa dubbatamaa yoo jettan maal jechuu qoy jiran wanni naan galle miidhama Oromoo namni dubbatu kun maa isin gubaysi warra dabballoota abaaboo shanee moo abaaboo nuti woboo jettan kana namni mirga qaba barra waan barbaade dubbachuu. Kanaafuu waan uummataa gaafa dubbattan akka itti dubbattan hubaddaa bilcheeffadhaa akkasitti baradhaati hoottaa dubbaddaa. Nama immoo gartee maqaa eeyyaamtanii warra sammuu micciiramtee hospitaala geessuu barbaadu. Indee fayyaa qabna wanni hospitaala nu geessaniif hin jiru sammuun fayyaa nu qabaatteeti yaanne gartee akka rakkoon gartee waloo kan nu gidduu jirtutu yoo furamte malee takkaa furmaanni dhufuu saba Oromoo kana keessa jennee waan amanneefi Oromoo waltee waliin dubbachuu qabaa hafuura nagayaatiin jenne malee nuti
Abaawo ati hiikkadhu hin jenne mootummaa ati hiikkadhu hin jenne namni isin hin jees hin jiru hoottaa hirmaaddaa yaada keessan fidaa waan Oromoof taa'ettan kara tokko deemnee haa dhaabbannu furmaata waloo haa barbaaddannu dhaabbilee kafaawwan hin arrabsitu abaawoo nagaa jettanii arrabsitu nama qabsoo gubbaa jiru jaan hundumaa arrabsitu barbaaddan nama Oromoo fi waa dubbaddayyuu hundayyuu arrabsitan uummata Oromoo kana kan bilisoomsu dandana waliin hin galle amma sanyii namoonni namni uummata mataan fayyaa hin qabne maal abaa jeegaa amma nu arrabsu nuti fayyaa qabna siigalee sii fayyaa hin qabne yoo ta'es malee nuti nama kaayoo fi karooras waan hundaa'u adda baasee beeku kaayoo maal akka ta'e ni beekna karoorri maal akka ta'e ni beekna duraatumti itti adda addaa kaayoo teessan sanii fi gartee karoora waan qabdan itti adda addaa dubbaddaa qabsoo nama miidhamerraa namni dubbate hin loltu yoo namni nageenya jee uummata waamee hin loltu ay uummanni kun mirga qabana fakkaata biyya isaarra jira lafti lafa Oromooti. Oromoo wallotti isa gara shanamte nama beeytanii miidhama Oromoo warra dubbatu warreen mana gahee faarsoo kunuunti warra miidhama Oromoo isin caala dubbachaa ture akkatti dubbatullee beeku hiree dubbachuullee warra qabu isin malee warri dubbachuufillee hiree hin qabne namoonni gartee bakka dhufetti akka namatti firraa akka adurree aannan barbaaddu juu isin malee warri gatii hin qabne nuti nama gatii qabu yeetiin if beeka akka mataa qayyaatti kanaafuu yaada amma duratti si waamaa turre yoo barbaaddan hafa nu arrabsuu dhiisaadha yoo isin ta'e hirmaadhaa yoo hin barbaaddan ta'e hafa namni isin dirqu hin jiru ulee miti bakka sanatti hirmaattee waan saba kiyyaaf ta'a uummata Oromootiif taa'ettan koottaadha waltajjiin banaadha carraa akkanaa uumne jirra waan kana jechuun badiinatti hin fakkaatton PPs ta'e abbaa barbaadees haa ta'u waan barbaade haa deeggaru wanni lafa jiru baramaadha ni hin argitan uummata Oromoo keessa maal akka jiru namni itti himnu hin jiru hin beeyta yoo dhoksitan malee akkuma warra Amaaraa kana karee bu'aan oleen jedhu gaadha. Walajjeesuun namoonni mootummaan alatti namni qabsoo gubbaa jirra jiru walajjeesu jira irra. Namni mootummaan alatti ofiif walajjeesaa jirra. Uummataaf qabsoofnechaa ofii walajjeesu. Sootanaaf wanni kun saba rakkoo keessa buusa malee waliin bilisummaan fidu. Haa walii gallu haa iddoo tokko dhaabbannu iddoo tokko lamatti haa dhaabbannu jechuun badii miti. Yoo kun badii hattanii ilaaltan xiqqootti yaadaan isin hin jaa warri fayyaa hin qabne isin. Tole galatoomii yaa warri lammaffaa sadaffaa dubbataa jirtan please shanirratti raayyuu xinnoo na hambistu jedheen abdaddaa isin immoo shanirratti anatu sin dhaaba fakkaata mee sanyiin erga silaa maana muddaa anoo arsiin kenna shi sanyii booda sanyii maanni waan isaa ergaan addaa kee. Okay, galatoomii rafuufis xiqqoo irra binatti dhufeera waan ta'eef wanti tuqameeti jira amma. Dubbattee baqachuu fi jedhi gaashee. Waa'ee dhagamu? Ni dhagama waa dubbattee baqachuuf moo maanni jedheen. No. Eessatti baqa dhaabee lafarra sariyaa jirra barree. Asirratti baqatu immoo lafarratti sooriyaa irra. Rakkoo qabu suni na beekti amma tokko amma kiyyaa dadara waan ta'ee ture. Bar kanaafi bar lafaa kaanee miti bar jechuun warri arraba dhadhaa dibatee nagaa isin waa'ee uummataan dubbattanii waa'ee nagaan dubbattanii maal jettan kuni ani dhugaa dubbachuuf baay'ee mana dhibdu. Bar waraanni bilisummaa Oromoo nagaa waaraa fiduuf jedheetu bosona gale bar. Nu immoo sadeggeraa irra bar. Eessatti nuuf isin eessatti wal arginame? Isin koo warra bibirraa irra hodhuufiti dhugaa dabsaa jirtanii dabar. Bakka kamittiin kaafaa warrabsin? Bakka kamittiin abaa'oo Finfinnee arrabsin? Kana narrabse jala deemtuu PP ishee akka keetii kallattii yookiin alkallattiin PP irraa fayyadamaa jirtudha. Okay? Sanayyuu narrabsine. Warra sammuun camaddade jechuun warra sammuun sun ture hadaduma garaa yaadeemuun cubbuudhaan yaa waan ta'eef dhiiga uummataati waan ta'eef hadaduma yaadeemuun sammuun isaanii walitti sun turaa deemaan jedhe dubbadheera bar jalqaba dubbadheera bar isuma deebistee achas dubbatta bar isuma bar hiika nagaa sadarkaa nagaan qabu waraana bilisummaa Oromoon ol kan beeku hin jiruun simjichaa jira bar. Anaafata sirraa teenyaa somnani inni koo nagaa waaraa fiduufiti qawwee kaase bar lubbuu isaa qaalii laate anaafati koo sirraa somna bar. Silaa kan malu anaafati deggeruun nurra ture. Deggeruun nurra ture anaafati kan malu silaa.
Okay? Malee waan namni hin jenne waan PP waan feete jettee yoo arrabsite isheen Oromoo salphisaa jirti, ajjeesaa jirti, qeerratti gubaa jirti, waan feete gochaa jirti. Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo isaan walitti bu'anii uummata Oromoo maal qabsaa waan jedhu waan sana keessa waan si galchin qabu. Waan sana keessa waan si galchin qabu. PP dhaaf jala deemtuu PP waa'ee waraana bilisummaa Oromoo keessa gonkumaa waan ti galchin jiru. Okay? Anamma as keessaa namoota yaadaan deeggarsa haala deeggarsa waraana bilisummaa Oromoo fi ABO kan jedhamu irratti haala deeggarsaa irratti wal falmuu dandeenya. Garuu akkaataatti wal falminu akkaataatti walii galluu qabna. Sun as keessatti haasa'uu nuun barbaachisu. Sun rakkoo qabu. Amma kan wal falmaa jiru diina inni kaa PP fi jala deemtuu isheeti. Sanaa wajjin karaa nagaa dubbachuu yoo ta'e akkaataatti dubbatamtu jira. Nagaa afaan dhalaa dibatanii isa nagaa jedhanii inni yeroo isaa darbeera. Inni yeroo isaa darbeera. Gaafa kana jennu nagaa namni hin barbaanne hin jiru. Jalqaba siitu kenna. Nagaa barbaachan siin jedhee bara. Waraanni bilisummaa Oromoo kan bosona jiru. Nagaa waaraa fiduudhaaf. So kanaaf kabiraan waa'ee social movement midhaan jettanii wal harcaasaa jira ammayyuu. Sagalee tokko utuu yeroo qabaadde siin dhageessisaa kan nucleariin dubbachaa ture. Peeperii sana anatu qopheessee na jalaa butanii ba'anii Liyoo Scorpio fi ayyaanaan immoo waan jedhutu jira. Sagalee guutuusaa jira waan isin ajaa'ibu. Sila mana isaa keessatti haasaa turre. Interview gochaan ture mana isaa keessatti. Waan sana jarri akkuma adurree butatanii ba'anii garuu waan sana caaluu nama qopheessee irraa jarri sana gurgurataniiru. Scorpion kee baasee Scorpion kee baasee doolaara 20,000 argadhee nan gurguradha naan jedheedhe. Kanaana jedhame. Galatoonni yaa waan ati akkasitti muddamteef gaa jechuun daqiiqaa 3 faattuu naa kennita dheen ture 5 irrattan sirratti dhaabee gaa homaa sii gochuu hin danda'u. Maafi dabaree namaayyuu saammatteetu kan fudhatte waan ta'eef jechuudha. Anwaar jirtaa? Jira beeka. Yaa mee itti fufime? Ayyee galatooma hundi keessan iyyuu maali haadha sabaaf sablammii magguute kaas keessa maashaallaadha. Egaa jalqaba irratti namnu waanuma isatti fakkaateeti daldalachuu dhufaa gurgurachuu dhufaa. Inni kaan yaaduma maseenaa gurgurachuu dhufaa. Inni altii rimaadhaa jedhee. Rimaadha inni altii saawwi kuni rimaa fuutee jirti jedhee saawwa maseena gurgura. Yookaan yaada diqaalaa yaada dhaluus hin dandeenye dhalchuus hin dandeenye bu'aa buusuus hin dandeenye mataa isaatiifis ta'e saba kanaafis ta'e ka bu'aa hin qabne gurgurachuu dhufaa. Ka beeku hin bitatu kan hin beekne immoo irraa bitata. Yaada diqaalaa jechuudha. Yaada waa buusuu hin dandeenye waan bu'aa hin qabne. Egaa akka Anwaaritti akka mataa kootiitti yaaduma hawaasaaf ta'u yaaduma dhuguma Oromoo kana ni ceesisa. Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf faayidaa qaba. Oromummaa gamgabbisa jedhu fedhee isinitti gurgurachuu barbaada. Abbaan barbaade ni bitata, abbaan jibbe ni dhiisa. Walumaa gala dhimma waraana bilisummaa Oromoo dhimma waraana beekaa. As keessatti gaafa ilaalu namni tokko wayii namni lama wayii miseensa waraana bilisummaa Oromoo natti fakkaata. Inni kaan zoonii kibba baati. Inni kaan zoonii giddu galeessaa natti fakkaata. Yeroo jaalkamaalee eebboo wareegame bira jira natti fakkaata. Isa kana keessa deemee haasa'uu hin barbaadu. Yeroo jaalamoonni wareegames bira jira natti fakkaata. Isa kana keessa deemee haasa'u. Namnu akkumatti dhalate akkumatti guddateeti jetteedhaa fi ololaan waa dubbata. Kabiraan immoo ilaalchi yaadii tokkos jira. Yaadattiin kun turteetti obbo Ayyaanaa akka asinatti fakkaata. Obbo Ayyaanaa yeroo dheeraatiif ergati gaafa dhalatteeti si hordofaan jira. Dhalattee yeroo hin jedhu erga gaafa TikTok irra dhufteeti jechuu barbaadeen. Akka daayireektii dhufee akkasitti garuu gastii tokko irratti si argee hin beeku. Walumaa gala mootummaan Itoophiyaa yookiis mootummaan Impaayera Itoophiyaa nugusichi saapportota hedduu qabaa jedhe obbo Ayyaanaan.
dhiifama sadarkaa barnoota keetiillee hin beeku yookiis dooktereetii qabaachuu dandeessa. Dooktor Ayyaanaa jedhee yoon si waames rakkoon qabu. Nama siyaasaati. Noo war jedhee dhufee kaan immoo dheengaddas biqilee jira Wallagga keessaa waraana bahu jedhee. Sababni isaa sababa waraana bilisummaa Oromoof uummanni sun ajjeefamaa jira jedhee. Ni yaadattu yoo ta'e bara Jaan Laggasaa wagii lixa Oromiyaa keessa socho'aa ture. Waraana yeroo TPLF hooggantu keessa yeroo inni socho'aa ture. Uummatni karaa waraanaa rakkoon irra ga'e hin jiru. Akkas jechuun immoo mootummichi dhimma hawaasa ajjeesuuf hawaasa miidhuurraan qabu karaa biraa miidha malee karaa lubbuu barbadeessuu jenosaayidii irratti geggeessuu fedhii hin qabu. Qabeenya saamuu ikoonoomii isaa xiqqeessuudha yeroo sanatti. Inni ammaa maali yoo jenne mootummaan ammaa Oromoof Oromummaa Oromiyaa waan jedhamu jibba. Ilaalcha Oromummaaf Oromoo waan jedhamu jibba. Akkas jechuun immoo sababa waraana bilisummaa Oromootiiniti uummata kana duguugaa jechuudha. Yeroo Jaan Laggasaa wagii socho'aa turetti waraanaaf waraanatu warra rukutaa ture. Waraana bilisummaa Oromoof waraana Yaadigii moo maaliidhaan ishee maqaan ishee jarattiitu warra rukutaa ture. Nagumaa warra rukutanii deebi'u. Allaahumma solli jedhanii mafitanii deebi'u. Uummanni takkaa guyyaa tokko waraanni Itoophiyaa akka nu godhe jedhee hin beeku. Boodana keessa gaa itti nammanii matti duudanii kaasan malee. Kabiraan immoo PP'n yookiis Impaayirri Itoophiyaa saappoorta kan inni qabu ololaa fi propagaandaa qofatti hafeera. Ololaa fi propagaandaan kun immoo namoota isin jaallattan, namoota ani jaalladhu, namoota ani sheeka jedhee amanu, namoota ani qeessa jedhee jaalladhu, nama dhugaati jedhee jaalladhutu Quraanaa fi Baayibilii fudhatee natti dhufa. Ergama fudhatee mootummaa warra akkasii bitata. Kaanoo noo war jedhee yookiis waraanni nun barbaachisu jedhee sirgachuu danda'a. Kaanoo Wallagga keessaa waraanna ba'u. Nagaa barbaannaa. Awwaluun bil awwaliin nagaan kan dhufu erga booreeti calala. Nagaadhaan bakka Oromiyaan itti mallatteessitee Impaayira Itoophiyaatiin bitamte hin jirtu. Silaa nagaadhaaniti Impaayira dullattii sana keessaa baanee Itoophiyaa haaraayyuu ijaarrachuu dandeenya. No garuu akkas miti. Abadan abidiin Impaayirri Itoophiyaa sun amma jirtutti Oromoon du'uun dhiisu. Naga amma asitti warri karaa nagaatiin qabsoofna jedhus jiru. Warri karaa addaatiin qabsoofna jedhus jiru. Qabsoo akka feetetti qabsaa'uu dandeessa. Gara feeteen qabsaa'uu dandeessa. Garuu qabsoo karaa kan kootiitu sirriidha jettee waraana bilisummaa Oromootti dhagaa guuruudhaaf eenyuyyuu siif hin iyyamu. Uummatichi siif hin iyyamu. Dhaabichi siif hin iyyamu. Qabsaa'uu dandeessa. Akka feetetti qabsaa'uu dandeessa. Obboleessu noo war jettees waraanni achi keessaa bahu. Waraana isa kam ergattee achi keessaa sii ba'a. Eessa abbaa keessii dhaqamee waraanni achi keessaa. Eessaa dhufe waraanichi? Ilmaan umachiiti bar ilmaan Oromooti Oromiyaa dachii abbaa isaatii irratti qabsaa'u jira. Oromoon waraanni bilisummaa Oromoo kutaa biraa naannoo biraa dhaqee saba biraa irratti lola labsee hin beeku. Waraanichuma Impaayira durirraa kaasee ilmaan Miniliktuu har'a darbii dabarsaatiin dachiidhuma Oromiyaa dhufee lola irratti banaa jira. Kottuu natti na loli jedhee si waamne bakka itti socho'uu hin qabu jechuudha waraanni sun. Waraanni bilisummaa Oromoo. Isa kana kamiyyuu qaamni kamiyyuu fudhachuu hin qabu. Siyaasaa diqaalaadha yookiin siyaasaa bu'aa hin qabnedha inni kun. Galatooma. Tole gaayyee yoo yeroon argame sababa wajjin laaboreetii gochaa deemuuf raawundii gochuu yaalla. Meelee moo jedhime? Na guddisi. Galatoomaadha. Na guddisi yoo dandeesse. Of guddisuu hin danda'anatti fakkaata. Yaa hin dandeessa aksasaa qabdamee onaan guddanne garooti. Egaa sa'aatii kootti fayyadamuuf suuraan isin agartan kun gaafa makalaqayaan sangoota hattee fe'attudha. Sangoota uummata irraa ari'anii to'ii gaafa fe'atanidha. Kabiraas ragaa biraa isiniif fidaa kun mugaritti waan ta'edha. Mugar torbeen darbe keessa waan uumamedha. Loon uummataa dirqiidhaan fe'atanii gaafa deemanidha jechuudha. Suuraa makalaqaa argaa jirtu loon irratti fe'amanis argaa jirtu yoo barbaachisa ta'e suura dabalataa isiniif fidaa. Kabiraa waan suura dabalataa isinii dabalu egaa beekaa miilana xiqqoo yeroo dhumanaa dabalataa kurooti gaafa fe'atanii deemanidha. Suurri daddabalee kaa'amee jira.
maalin jechuu barbaade waan biraa waan aanoleen jedhe wayiti waa'ee kunoo maaliin gaararraa gadi buutee allaattiin kabaltee maal jedhe suni akka faannoo sobuu jedhe soba mootummaa kanaa beektaa soba mootummaa kanaa dubbachuun hedduu isin yaadde sanatti fakkaata. Mootummaan kun marroo yoo xiqqaate marroo 8 ol 10 ol ajjeesee awwaaleera. Reeffa isaayyuu jedhee boolla qotee baay'iseera. Dookumentarii wayii hojjeteera. Akkasuma Dabratsiyoon yeroo meeqa ajjeesaniiru. Monjoriinoo immoo sirumaa ajjeesanii morma irraa kutanii akka namni hin barre jedhanii awwaalan jedhanii hololanii jechuudha. Soba yoo ta'e mootummaa kana ol namni sobu jira dhiiroo. Waan kun hin jiru. Namni meeqa ajjeesanii mee sanyii ajjeesanii jiru nama baay'ee ajjeesanii baay'ee. Kanaafi soba faannoon abbaadhumarraa barateeti akkasitti dhufe waan ta'eef sana gara bilchiginnaa geessi malee nu hin ilaallatu yookiin immoo nu hin wal keessa hin jiru jechuudha. Sana achuma faannoo fi bilchiginnaa waliin jiru waan ta'eef sobni walumarraa dhaalanii akkasumatti haasaa. Waan ajjecha naannoo wallootti rashanaan ta'e wayii ture jedhee jimlaan ajjeesuu wayii ture jedhee kiyyaanii dubbanneedhee kan ajjeesse mootummaadha. Warra ajjeesse artistootadha. Artistoota wanti Minilik maalee Minilik zamachaa Minilik jedhanii ba'an sunidha. Sana mootummaanuu ni beeka waan ta'eef jara silaasee irratti dhiyeessa ture. Isin maalirraa dubbattu sun immaa hin ta'u. Isin biratti dubbatamuun abaaramuudha. Sun dubbachuummaa hin dandeessani. Maalennaan gooftolii keessan tusi wanti jedha waan ta'eef jechuudha. Sanumaa hin darba. Kabira ani waan ana inni dubbadhe wanti aanoleen waan inni dogoggore jaarsi wareegame suni bara wayyaanee keessa wayyaaneedhaan kan wal qabaa ture. Kan inni agaazis rasaa sana leelee waggaa 13 murtaa'e bara PP kana keessa nagumaan mana isaa jiraachaa ture jaarsi qotee bulaadha. Manumaa fuudhamee hidhamaa ture manni irraa gubachaa ture ajjeefame ilma kee bosona jira jedhamee waraana miti hidhatee miti kanaafi dubbii hin jallisiin kanuma siin jechuu barbaada. Kabira ayyaanaanii yeroo baay'ee qulqulluu gochuu barbaada waa'ee wanti kana dubbata waa'ee sanyii fi marroo walii galuu didanii sagalee isaanii dhageenye marroon akkana jedhee abaluu akkas jedhee jedha. Dhiyoo kana gaafatamee ayyaanaa waa'ee taayee waa'ee hidhamuu taayee maal jettennaan taayeeni nam tokko yoo hidhames rakkoon qabu yaa yakka dalagee fidhamee interview irratti kan bashu godhee jechuudha. Dubbii PP keessatti jechuudha maalennaan dubbii himaa PP waan ta'eef jechuudha. So akkasuma sunis rakkoon qabu. Yoo dubbii ta'e bar Lammaa Magarsaa kanaan gooda barsee Abiyyiif kenname hudduu keessa dhiitamee ari'ame PP keessa maal rakkoo qaba walii galtee dhabu. Kan isaanii sun si dhibuu qabayyu ture. Qaama mootummaa keessatti kan akka Adde Xaayibaa, kan akka Injiinar Taakkalee Uumaa, kan akka Milkeessaa Miidhagaa billaadhaan morma kee qalanaan jedhee Abiyyi gaafa mootummaatti nawaame. Waan sun dubbadha waan riphee lolaa gaafa achi buutee haasoftuu isa kana dhiiftee kuni nama qaanessa ammoo cimbilii keessarraa kaasaa jechuudha. Maalni akka ati guutummaan cuubamtee jirtu si ibsaa jechuudha. Yeroo hunda waan woboo qubatti qabu bakka woboo keessa rakkoo jira no. Waa'ee mootummaa kee keessa jirus dubbadhu ayyaana ani sanatti fiimu. Yoo dhuguma walaba taate gama lamaan ulaalii dubbadhu. Yoo dhuguma walaba taate yeroo hundumaa mootummaatti quban qabi. Nan dubbadha waa'ee rakkoo uummataan dubbattee hin beektu. Guyyaa tokko dubbattee hin beektu. Guyyaa takka dubbattee hin beektu waa'ee uummataa. Kanaatiif ati yeroo hundumaa quba ABO waraana bilisummaa Oromootti qaburraan kanaaf guyyaa tokko rakkoo uummataarraa haasofte hin beektu jechuudha. Mootummaa keeti kan wal diigee wal harcaasee kaan mana hidhaatti guuree kaan hojiirraa ari'atee kaan waamee gochaa jiru jechuudha obboleessa kiyya. Kanarraa dubbadhu kana asumaan fittimee gara ragaa biraatti darbaa jechuudha. Mootummaan ajjecha hamoo geggeessaa ture. Mootummaan kun ajjecha hamoo inni geggeessaa ture keessa wantoota muraasan kaasa. Abuna Gindabaratitti dheengadduma kana jechuudha. Obbo Tasfaayee Guddataa Durbee Mushee Kabbee Durbee Baatuu kan jedhamtu ajjeese. Naannoo kamitti ajjeese? Naannoo Finnoo jedhamutti ajjeese jechuudha. Ganda caffee reeritti immoo achuma Gindabaratitti hirkoo hambisaa nama umurii 56, obbo Asaffaa Tarfaasaa nama umurii 45, Taammanaa Raggaasaa nama umurii 47, Guutaa Galmeessaa nama umurii 42,
kan maqaan adda hin baanellee hedduu jiru torbeen darbe kana keessa rashanee jechuudha tokkummaa walitti qabee jechuudha. So kanaaf waa'ee mootummaarraa Toleele Mongau. no xiqqoo daqiiqaa dabalii please maal ennaan walitti aananii dubbata waan ta'eef nuuf qalbii isa lammaffaa Maali akano arittante dubbatte ano arsanyittaane dubbatte so feerii ta'uudhaaf so nama duetti maaraadatta reeke gowwaanana. Anyways sirra darbuufan dirqama raawundi biraallee eeggadhu malee Chun sadan keessanuu wal fakkaattu as far as I'm concerned yoo gargaartaa. Okay yaaduma qofa tokko guduufee nan bu'anii waan ta'eef kana qofa dubbateen xumuraa dhiifama naaf godhaati. Kanaafi wantoota fakkeenyaaf charchii makaana Yesuusii keessa namoota fuudhamanii gadi baafamanii ajjeefamantu jiru. Nama 11 ajjeefame naannoo beegii jechuudha. Sunamma mootummaan makaana Yesuusii keessa ol seenee waraana nama waaqa kadhachaa jiru gabbaasee ajjeese. Waan kanarraa dubbatanii beekanii maaliif waa'ee uummataa isaaniin dhimne maaliif ela agarte sobdee bu'uuf maafan bu'an ani eenyuma sodaadeen beeku si nama kaleessa poolitikaatti dhufe dhiisiiti isuma kaleessa poolitikaa kana keessatti dulloomee waan eedayyuu numan taa'ee ta'ee morma rakkoon hin jiru qabsoo yoo ta'e dheengadda eegaltee abshir isa asirraa bifa Itoophiyaanis dhuftee ta'ee jettee qinee dubbattee bakka akka wanti jettu suni ani bakka hin qabu dhalateen itti guddate qabsoo waan ta'eef go ahead. Okay. Yeah, thank you. Warramaanni taaptaappii dagattaniitu koppii linkillee gaariidha Muhammad Saaniitu koppii linkii kuma tokko guute. Mee taaptaappii godhaa erga enjoy gochaa jirtu ta'e baay'een keessan ittiin bohaaraa jirtu ittiin barattu jennee walitti isin qabne nutilleeti. Mee ayyaanatti darbime? Nama dhiba jarana kan barana addadha maal ta'eef bishaan abbuqqachaa galu. Dabareen kan beekan natti fakkaata. Ayyaana lammaffaatti deegaa beeka. Manni kan keessa. Yaa beekaadha. Ana ture silaalle. Afrikaati dhiifama presin daganne siin kenna. Jara kana lamman booda sii kee. Sirratti lammata dubbatan lakka Afrikaa booda sinii kenna bakka beekanii ayyaana Afrikaa achi beekan achi anadha. Garuu namni sila haadholiif qofaamaaf dhoostu nuun jedhe amma sangaadhaaf gaafa ba'uuma as jira taanaan komentii akka godhu barbaadatu. Okay, dhageesseet abbichi. So Afrikaatti fufi. Okay, galatoomi namooti mana kana keessa yeroo dheeraa turtan yoo jiraatanii inni namoonni kan biraan waa'ee qo'aasaa turan sobaa. Ittafaaf nama jala jiru ittafaan yaa ola seenu ittafaan. Ittafaanii ODF turtee maal ka jedhu suni sobaanii ODF hin turre. Utuuni ODF ta'eera ta'ellee immoo ittafaanii ODF ta'uuf dhiisuu kiyya wanti sagalchu hin jiru ture. Ammoo namooti kan biroon gadamee sabaa'oo keessatti dhalannee guddannee kan biraan immoo dheengadda kaleessa sabaa'oo ta'e warri jedhan suni sobduudha warra akkasii qabsaa'ota miti. Ittafaan umurii waan na dursuuf tarii na dursee sabaa'oo ta'eera ta'a. Garuu dhaaba biraa keessa turre ani sobaa jechuu barbaadeedha. Amma sababiin abaawwa boodeggeruu fi yaadaan yeroo si mormuu dadhabanii waan adda addaa haasa'u sagalee nama biraa fidanii kun kan keetii kan kee miti haasaa caccabaa akkasii dhiisaa haasaa masirrii haasaa. Aanolee atis waan itti haasaa turte dhagaatiin ture. Haasaan kee hedduunsaa haasaattiin barcaa cabsatanidha. Jaalmoyin asitti rasaasitti namni ajjeefame. Nama hunduma beekta immoo baaroos beektaa yeroo inni wareegame oduu xixiqqaa eegee ishee yookaan mataa ishee qabattee nufiniiti. Waa tokko yoo beektee ragaa guutuun irraa haasa'i. Ka biraa irra waan na ajaa'ibe illee miti na gaddisiise illee dhugaa rabbi. Ayyaana yeroo baay'een hordofaa ture. Mana isaa seenuu